national ID nama hin qabne taanaanii akkamittiin haala salphaadhaan baafachuu akka dandeessan viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisa. Egaan guyyaa har'aa kana keessatti national ID of harkaa qabaachuun baay'ee tokko murteessaadha. Especially paaspoortii namoota hin qabnee fi national ID baafachuun yeroo kamuu caalaa amma irratti barbaachisaadha. Sababiin isaas wantoonni hundi gara onlaayiniitti dhufaatii jiru. Akkaawuntiin yookaanis waaleettii isin onlaayinii irratti banattan garaagaraa verified taatanii sirriitti itti fayyadamuuf at least yoo xiqqaate national ID kana qabaachuutu isin barbaachisa. Anis viidiyoo kana keessatti akkaataa ittiin national ID baafachuu dandeessan gabaabseen isin agarsiisaati. Haga xumura viidiyoo kanaatti na hordofaa. Hunda dura channel keenya kanaaf haaraa taanaan subscribe gochuudhaan maatii keenya nu ta'a. Viidiyoo kana immoo like gochuudhaan haa eegallu. Egaan national ID baafachuudhaaf jalqaba irratti umuriin keessan 18 ol ta'utu isinirra jiraata. Umuriin keessan 18 gadi taanaanii national ID kana baafachuun hin danda'amu. So umuriin keessan 18 ol kan taatan taanaanii waan lama keessaa waan tokko qabaachuutu isin barbaachisa. Kunis maalidha? Waraqaa eenyummeessaa kan ganda irraa kennamu qabaachuutu isin barbaachisa. Yookaan ammoo hojjetaa taatanii jennaan employee ID jechuunis ID bakka hojiitti isiniif kennamu qabaachuutu isin barbaachisa jechuudha. Kanneen lamaan keessaa tokko qabaatanii jennaan gahaadha. Lamaan kana keessaa kan qabdan tokko qabachuudhaan gara dhaabbata Itiyoo Telekoom naannoo isin jiraattan irratti argamuu ni adeemtu jechuudha. Ergi jara bira adeemtanii booda jara birattis galmee ni gaggeessitu. Galmee maqaa keessanii, lakkoofsa bilbilaa, bakka jireenyaa fi odeeffannoo waa'ee keessanii dabalataanis ashaaraa qubaa, baayoomeetiriksii ijaa kana malees suuraa ka'uudhaan galmee keessan milkaa'inaan ni xumurtu jechuudha. Ergi galmee keessan xumurtanii guyyoota muraasa booda egaa national ID irraa faayidaa ID number FIN akkasumas faayidaa alias numberii FAN ni karaa meeseejiitiin lakkoofsa isin yeroo galmee galchisan irratti isiniif ergama jechuudha. Haala ani isinitti agarsiisu kanaani amma ID bakka irratti argaa jirtan kuni national ID irraa ergi galmaa'ee booda lakkoofsa bilbilaa irratti naaf ergamedha. So isin maal gootu ID kun milkaa'inaan gara bilbilaa keessan irratti isiniif ergame jennaani salphaatti ID kana copy gochuudhaan applicationii Telebirrii irra deemtanii odeeffannoo keessan sirriitti galuu isaa check gochuu dandeessu. Kanas gochuuf maal gootu? Faayidaa ID number kan jedhu kana bakka kana irraa copy ni gootu. Haala kanaan bakka kana irraa copy ni gootu. Itti aansuudhaan bilbila keessan irraa applicationii Telebirrii ni bantu. So applicationii Telebirrii irra deemuudhaan bakka kana irratti login ni gootu. Lakkoofsa bilbilaa fi password keessan itti galchuudhaan login ni gootu. So gara fuula kanaatti isin fida. Xiqqoo scroll gochuudhaan bakka kana irraa national ID kan jedhu argattu. Isa irratti kilikii gochuudhaan gara fuula kanaatti isin fida. Bakka kana irratti egaa yoo feetan language amma jiru kanaan itti fufuu dandeessu. Yoo feetan ammoo English kan jedhu kanatti kilikii gochuudhaan gara afaan Ingiliffaatti jijjiirachuu ni dandeessu jechuudha. So bakka kana irratti egaa sign in with Telebirrii isiniin jedha. Telebirrii fayyadamuudhaan sign in yookaanis login ni goona jechuudha. Itti aansuudhaan enter your faayidaa alias number FAN or faayidaa identity number FIN lamaan keessaa tokko kan feetanii copy gochuudhaan haala duraan copy goone sanaan jechuudha. Bakka kanarra fiddanii paste gootu jechuudha. Ergi haala kanaan paste gootanii booda batanii as jiru kan irratti kilikii gochuudhaan gara fuula itti aanutti dabartu jechuudha. So fuula itti aanu irratti egaa odeeffannoo waa'ee keessaniiti kan inni bakka kanarratti isinii fidu. Card information kan jedhu kanarratti kilikii gochuudhaan odeeffannoo waa'ee kaardii national ID keessanii guutuu isaa bakka kana irraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma bakka kanarratti argaa jirtan kana haala kanaan display isinii godha jechuudha. Kun front side isaati. View back side kan jedhu irratti kilikii gochuudhaan ammoo back side isaa yookaan dudduuba isaa haala kanaan ilaaluu dandeessu. Yoo feetanis ammoo soft copy isaa download godhachuu ni dandeessu. Bakka kana irraa download kan jedhu isiniif dhufa. So download kan jedhu kan irratti wayita kilikii gootanii browseriidhaan gara website jira deemee isiniif bana. Bakka kana irratti OTP verification ni barbaachisa. Download gochuudhaaf send OTP one time verification ni barbaachisa waan ta'eedhaaf lakkoofsa bilbilaa keessan irratti koodii isiniif ergu. So koodii sana automatically kajar isin erganii bakka kana irratti galchuudhaan download godhachuu dandeessu jechuudha. Ergi koodii jarri lakkoofsa bilbilaa keessan irratti isiniif ergan bakka kana irratti galchitanii booda verify jettuuni. Wayita isin verify jettanii egaa akkuma bakka kana irratti argitan kunoo PDF-dhaan download godhinaan jechuutti jira. Wayitaan download jedhuuni amma kunoo automatically download naa godheeti jira. So haala kanaan bilbila keessan irratti download godhattanii
soft copy isaa yoo feetan itti fayyadamuu dandeessu. Gaaffiin kan biraanii akkamittiin hard copy isaa yookaan harka irratti argachuu dandeenya kan jedhudha. Kanaaf immoo karaa yookiin mala lamatu jira. Inni jalqaba mana poostaa naannoo isin jiraattan argamutti adeemuudhaani qarshii kaffaltanii order gochuu yookaanis ajajuu dandeessu. I think naannoo qarshii 350 natti fakkaata. So qarshii sana kaffaluudhaan karaa mana poostaa akka inni isin qaqqabu gochuu dandeessu. Inni kan biraa immoo websaayitii jira irra galuudhaani online order gochuu dandeessu. Websaayitiin jira id.et kan jedhudha. id.et kan irra seentanii egaa bakka kan irratti order card print kan jedhu argattu. So isa irratti seeta kliikii gochuudhaani online order gootu naannoo isin jiraatanitti isin qaqqaba jechuudha. We are currently undergoing scheduled maintenance to improve our services. So ammatti maintenance irra kan inni jiru. Wanta biraa waan addaa isin gaafatu hin qabu. National ID faayidaa ID number keessanidha kan inni isin gaafatu. So faayidaa ID number keessanitti galchuudhaani verify ni gootu. Ergi verify gootanii booda location keessan yookiin addressii naannoo isin jiraattan filachuudhaani online qarshii karaa Telebirr kaffaltanii akka inni isin qaqqabus gochuu ni dandeessu jechuudha. Egaa gabaabaadhumatti viidiyoon kun kana fakkaata. Haga xumuraatti waan nu hordoftaniif guddaa galatooma jecha. Chaanalii kanaaf haaraadha taanaan subscribe gochuudhaan maatii nu ta'a. Viidiyoo itti aanuun haga wal agarrutti turtii gaarii.